hedduu gammade fakkeenyaaf ani baaba ilaas qophii kana kanatti itti yaadeen namcha waan kana ripoonsira ta'e hojii wal qunnamee qopheessuu isaatiif hedduu ajaa'ibna ta'e isaafis galata gurguddoo kenna rabbi jasaa isaa kafaluuf haamilee guddaa rabbi bakka guddoo naa ga'u kan jiru. والله ما شاء الله وانو الدنيا نيكوف نجرة باب إلياسي في خي سبونسر نوراتيس ندني قالتهم فن قمت شو قمنا أستايتا تكتا كانوا في موف أفترا في راني ما سرسان الدون قالتهم فن والمانو نتورا قريتي سنتينس والمان إرادة خنا كنيا نقوله ماستر حسن قالتهم كوبيتنا أكنتي على خنا بريتشي وتيلا بريدة بك بريداتي كنتي وانت نقول ساعتي في الدون وفعقلتهم جنة اتيان سيتي سيادة خنا في دودا في يادا في وانو دا جل ديمي وانت قول كوبينتنا كوبي فهمتون في قدف أبي إلياس الدو قالتهم جناني مو قبدي جتشودان أفانين كفوسو إنتاني qabataman sponsora kan nuftaan kabajamoo jaalatamoo hayyuu xiinxalaa siyaasaa akkasuma barreessaa qofa osoo hin taane falmaa mirga namoomaa itti gaafatamaa ispoortii garee tukaandoo kan afriikaadha maaster Hassan Ahmed baay'ee galatoofannaa milee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برساخني بقنا جاي عن نرفتي جا خبزاتين يا ستي. الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه الرجع أفطر على خنا رتي ونداوي جا في ديبي تكتك أجرا ديبي سوف كوبي ده. إيه كوبي ده كوبي. أيه أفطر عني قال لي هنگا هيراتاتي هنگا يروتين يا خبزات أنا سنو نرفتي في الدو قالتون. أيه سن شدو قالتهم نوفيرو كيسانيف. أيه أما جا أفطر الران مالتو سيدا جا همي أمبا سبونسر نوتيس قالتا كما كقبضو في تكتك الرانو يبسي تجي أبدين كاب. الحمد لله أنا وانتنا دعامي يرو وانتي تكمالي داف نما كوبي كنا هدو كوبي سيف فكيني هافي بابا إلى سوجي جراتوري إذا كنا في نما فكيني هاف كوبي كنا وجي إن وأكل كنا مي كوبي كنا كوبي سيف هدو أجابنا تاي توري جيشال سامبرو داف وجودك وسوتاو كوبين كنا كمي دفعي سينجي زغافة توري نقافتي تريجرو أني سهاري وانا تيفو غانا مي نبرة نما تكتك أسخنوا في نقافة إيه كنا برودا هدو مالي داف يعني بابا إلاس فكيني في جولي سجل جروس هدو غلطة غرغدو كبافي مالف وانت كوبين كن مالي واحدو الرابرة شو دنداني كفتركم واحدو مولي سجل كناف هدو عاملي دار أم وانت كنا على وجه شو داف تفوق أبدين جريتين أبدين كباجي شارع تي سكسمتي أبدي كمنا مي أماس كا أستايتا كا وان تكتك كا مي غمچو تي تكتك رانو يفسوني دندسا هدو أني هدو غمديرا هدو غمدي مالي في أوتيل كونس أوتيل هارا هدو أنا في هارا جشارة هدو هارا هدو غمدي فكينيا في أني بابا إلاس كوبي كانت اتيادين namcha waan kana ripoonsira ta'e hojii wal qunnamee qopheessuu isaatiif hedduu ajaa'ibna ta'e isaafis galata gurguddoo kenna rabbi jasaa isaa kafaluuf haamilee guddaa rabbi bakka guddoo naa ga'u kan jiru yaada qaba jechaadha. Isinis jabaatanii waan kana baabaa ilaas hojii taatanii hedduu kana caalaa mul'achuudhaaf tattaaffii godhuu qabdan jechaadha. Kanuma dhaamsa isin dhaaman. Hedduu galatoomii barsiisaa Abdallaa gaa akkuma itti fufee jira qophiin keenya nu wajjin turtii gaarii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eenyu maqaan? Abdulwaahid Muhammad. Egaa yeroo keenya kabajee waan qophii tanarra nu dhiyaateef guddaa galatoomna. Isinis galatooma. Isiniitu yeroo kanarra qaaliidha. Waan isin qaalii taataniif yeroo kiyya qaalii muree isinii kanne galatooma. Ayyee amma wanni si gaafannu gaafii takka nu deebisuuf qophiidha. Tan hin beeku yoo taate. Ayyee gaamee yeroo tee aftiraan iraataan hanga proogiraama keekaatti illee nu eegu jirta mee tanaatana jidduu maaltu si dhaga'ame? Wanni na dhaga'ame namni umrii kamirraa yoo jiraate isteejii kamirraa yoo jiraate waa hojjechuu ni danda'a waan jaamuun dadhage hojii keessan laalee akkaataa isin wal jaallattan laalee jaalalli keessan nan mul'ate gareen keessan hedduu natti tole waan gareen keessan hojjechuu jiru gisee laalu namni umrii kamirraa yoo jiraate
isteejii irra jiru irratti waan hojjechuu danda'u ni qaba jeetiin na dhagahame kanaan na dhagahame. Guddaa galatoomii hayyee ammaasis waan takka astaayeta asirra qabdu garee keenyaas waan haasteef astaayeta garee keenyaatis afxiraa fi raata kanarrattis astaayeta takka nuuf himuuf. Afxiraa fi raanni Maaster Hassan hedduun galatoomfanna. Walumaanuu nuti warra garee teessan hin ta'inis walumaan raata kan akka nyaannu godhe foonis bareedaa saffusaanis bareedaa. Ammoo gareen keessan akka jaan waan ibidda asii tana mucufaatii jaan. Dhiiri yookaan namoota jajjabaatu waan ibidda sanii achii fudhataa jiran. Saniifuu isin yoo jabaattanii bakka guddaa keessa wantoota namoonni gonfate hundaa'u waan harkachuu haqa qabdan hundaa'u waan hawwitan hundaa'u ni harkattanii qofti isteeppiidhaan akkuma yaa hojjetanitti itti fufinsi haa jiraatu. Gareen keessa waan guddaa hojjechuu jiranii hojiin garee keessanii namoonni hiriyaa keenyaa yookaan namoonni waan hojjetin taa'u jiran gizee ilaalan ifumaa of tuffachiisti. Namoota waa hojjetan ammoo akka daawwitii keessatti of laalanii saniif hojiin keessan bareedaa jajjabaadhaa. Gareen Baaba Eliyaas fuuldurallee ammallee jabaatee jira fuuldurallee ni jabaata bakka guddaa ni geessanii abdiin qabaa garee keessanii. Guddaa galatoomii kabajaan akka bakka keetti nu deebtu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Eenyu maqaan kee? Hamdi Eliyaas Muhammad. Maashaallah hayyee gaafii takka si gaafachuuf qophiidha nuti ati deebisuudha. Qophiidhaan illee. Hayyee yeroo teetirraa hanga kana nu qooddee asitti argamu keetiif guddaa galatoomii. Isinillee yeroo keessan irraa na kannitanii asitti gaafii na gaafachuu keessaniif galatooma. Hayyee gaafii takka si gaafannaa gaafii saniif deebii nu kennite astaayeta waan takka nuuf goota jeetiin abdii qaba. Rakkoon qabu qophiidha. Hayyee nuti akkuma beekamutti afxira hiraata innaa proogiraama keekaatis ni jira jeetiin yaada. Mee kanneen irraa gammachuun ta'e akkamii ammas astaayetni kee kanneen irraa astaayeta kana nuuf keessa jeetiin abdii qaba. Qophiin irraan tana gaggeeffamtee qophii bareedduudha. Qophii barnoota namaa taatu qophii kaka'umsallee nama keessatti kaafachiistu. Warreen qophii kanaa nu qopheessanii akka qophiin kun qopheeffamu haal duree takka nuuf wanta godhan hedduu akka galatooman ja'a. Duraan dursee obbo Maaster Hassan haa galatoomu qophii tanaa akkanatti haala kanaan bareechee hoteela bareedaa bakka bareedaatti akkanatti wanta nu godhu isaatiif hedduu nuuf haa galatoomu jenna. Itti aanseetis yaada kana fiduudhaa fi yaadaa fi waan hundaa jala deemee wanta godhu qophiin tun akka qopheeffamtu nuuf godheef abbaa keenya Eliyaas Muhammad yookiin Baaba Eliyaas hedduu galatoomu jennaani. Itti aansuudhaanis gareelee isaa ijoollee guruppii isaa jechuun warreen dadhabne ifanni osoo hin jenne guutuutti jala deemanii waa inni jee diddaa fi wanni takka osoo keessan jirre waa inni jee hayaa jaanii jala deeman hundaafu isaaniinis galanni xiyya guddaadhaan isin jaa. Qophiin irra qopheeffamte qophii bareedduudha. Qophii barnoota namaa taatu akkanatti akka itti fufnu yaada kan addaa galatoo. Hayyee gaamee amma garee isaanii irraati garee isaanii hordofta jeetiin abdii qaba. Ni hordofa. Hayyee mee garee isaanii san keessaa waan akkam irraa baratte barnoota akkam? Garee isaaniitirraa barnoonni baradhee barnoota waa'ee barnoonni akkaataa itti dhufuun akkaataa Baaba Eliyaas akkaawuntii akka Baaba Eliyaasitti barnoonni akka dhufu barnoota hedduudha. Takkaffaaf bifa walalootiin, bifa diraamaatiin, bifa adda addaatiin, bifa akka oduu himuutiin illee ta'uu akkaataa hedduudhaan akka barnoonni achirraa dhufu barnoota akka waa'ee soddatenyaa akka baqattoota faarraa diraamaa hedduu sanis ni nagara. Waa'ee akka oduurraa waa'ee akka bohaartiitis waan hunda ni nagara. Saniifuu qophiin isin qopheessitan qophii bareedduudha. Baaba Eliyaasii fi guruppiin isaatis akka itti fuftan yaada kanadha. Hayyee ijoollee Baaba Eliyaasiif saniif dhaamsa akkam qabdaaf mee isaaniif dhaamsa takka? Dhaamsiin ani isinii qabu namni hundinuu arraa A jaanitti B jaan takka jaanii lama jaan arraan tana waan isinitti jirtan kana aartiin kun bareedaadha. Aartii kana itti jabaattanii waan abbaan keessan isin jee fi waan alaqaan keessan isin jee dhageessanii akka qophii tana itti fuftanii isin jaa galatooma. Galatoomii Hamdii kan gaafii keenya nu deebisuuf galatoomii hedduu guddaa si galatoomfanna.
السلام عليكم أختي دي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واو ما شاء الله قروقا قوبي خينيا خنا أستيقا نوف خبجي يرو تيترا قودي وان نفتي في قد قالت. أي سنيس وان نيدانيف قد قالتهما. أيه قافي تكتك سيقافة تشوف نوتي قوبوي نجرا دي بسوداف قوبي دا. قبي ده. أيه قالتومي سينجا ميغا عرف تران إيه قال لي هنگا هراتا هنگا بروغرام كيكا وجي جرا خنين الرأس تايتا قمتشو مي مال نوفوا وان تكتك نوفي متخنين. والله ما شاء الله وانو الدنيا نيك وفني جرا باب الياسي في خي سبونسر نوراتيس هندني قالتهم فن قمتشو قبانا كخياتي قمتشو خياف قمتشو قب أيه قامي قمتشو تيسن را تكتك نوفي إبسون دندسو قمتشو خيسا وانين إبسون قب قمديتين جرا يدو أيه ammas gammachuma teetana keessatti ka ispoonsara nu tahee gaa hoteela guddaa bi kaapitaal keessatti aftiraa fi proogiraama keekaa nu dhiyeesse kanaafoo dhaamsa kam kannitaaf. Wallaahi guddaa galatoomee ennaani rabbi si haa godhuun jaammaal hin jaan rabbi isa haa godhu isaaf haa godhu warri garee baaba Iliyaas warri hordoftoota yuutuub baaba Iliyaas tees warri yoo kan nu daawwatu jiraates sabiskiraayib laayik sheer godhuun nu haa gargaaru isaas hedduu galatoomfanna ka ispoonsara nurraa ta'e jaa. Ayyee gaa dura bu'aa baaba Iliyaas keenya kanaafis mee dhaamsa akkam garee isaaniitiifoo mee garee teenya tanaafoo dhaamsa akkam qabdamee naaf. Baaba Iliyaasis hedduun galatoomfadha anis nin jira guruppii keessa hedduun galatoomfadha waan hin jiyoon qabu gammachuun qabaan. Ayyee gaa eega gammachuu har'a gaafii deebisaan deetaa har'aan tanaa gammachuun eegaltee gammachuun dhumtee maasha Allah. Ayyee gaa ammoo waan isin joo atis gaa artii kana wajjumaan keessa jirra garuu tahee mee gizee waan kana hojjettu miira akkamii si dhaga'ama? Wallaahi miira bareeda hedduu takka waan hundi na dhaga'ama hojjechuu kiyyaaf gadhiisuu kiyyaafis namni hordoftoonni baaba Iliyaas warri yuutuub isaa hordoftan laayik sheer sabiskiraayib godhuun nu gargaara yoo isin laayik sheer sabiskiraayib nu gargaartan nutis itti jabaannaan jaa galatoomatis waan na gaafatteef gaara. Hayyee hayamee ammas gaa akkuma mataa keetitti eegalee ijoollee garii baaba Iliyaas ta'an kana gaa yeroo isaaniirraa yeroon ammaan tanaa qaalii dhabeeta yeroo tana ifi qooddee yeroo isaanii tana qoodanii qophii kana itti fufanii hanga ammaa itti deemu jiran tanaafoo mee dhaamsa akkam kannitaaf. Ittuma jabaadhaan jaan haala bareedaan itti jabaadhaa itti fufa abdiirraa murina tanumaan dhaamaaf garee baaba Iliyaasiif. Ayyee gaa waan gareen baaba Iliyaas gadhiistu kana namni barnoota irraa ni fudhate jettee ni yaadda? Ni yaada maaliif waan nuti hojjennu kana keessa waan hedduu jira barnoota irraa fudhachuu waan hedduu jira akka irraa fudhatan abdiin qaba akka nama takkaa jechuu maaliif keessa nama sanii waan nagarreef akka irraa fudhatan abdiin qaba. Ayyee gaa mee amma hanga har'aan tanaa gaa artii dila daleedee jirta nu wajjinis hedduu waan daleedee jirtuuf jecha mee san keessaa ati gaa kan namni harka irra caalaa barnoota irraa ni fudhate jettee yaaddu mee kami? Achi keessaa kaniin irra caalaa ni fudhata joo haa dura daleene diraamaa hunda dura ka tokkoffaa irra daleene diraamaa sheenaa joo mata dureen isaa sanii irraa barnoota ni fudhatan jeetii yaada. Faamiyaa gaa kana nu kabajee deebisaa kana nu kennuudhaaf hedduu guddaa ulfaadduun siin jaa. Ayyee isinis waan akka gaaffii fi deebii nu gaafattaniif hedduu ulfaadhaan isiniin jaa warri hordoftoota nu taatanis ammaas irra deebi'ee laayik sheer sabiskiraayib godhuun nu gargaaraan isiniin jaa galatooma. Warri ispoonsara namni nurraa ta'es hedduu galatoomii rabbi si haa godhuun siin jaa tanuma dhaamsi kiyya. Irra deebinee gaa abbaan ispoonsara nu ta'e guddaa galatoomii siin janna itti si haa ida'u. Hayyee Imraan baaba Iliyaas mi'aati? Hayyee gaa gaaffii takkaan si gaafadhaa naaf deebistaa? Hayyee hayamee eessa sagantii keessan? Gubbaa galtaa? Meeqa barata? Kutaa takka. Eessa barata? Maayaa. Maasha Allah. Hayyee amma waan si gaafadhu haftira kana eenyu hojii dhufte? Abbaa kiyya wajjin. Hayyee abbaa keetii hojii dhufteemi mee waan nyaatte keessaa kamtu mi'aawa dila nyaatte kana keessaa? Saamusaa. Sambusaa si mi'aawe waan biraa ta'u? Foonii fi ruuza. Ammas gaaffii takkaan si qaba bakki amma keessa jirru hoteelli kun maali maqaan isaa? Bii Kaapitaal Hotel. Eenyu siif hime akka bii kaapitaal ta'e? Eenyu siif hime? Asittiin marraqame. Maasha Allah. Keejii gaafa fixxu? Keesiree.
duraan dursee ati mata duree baabee Iliyaas keenyamee assalaamu alaikum isin jaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffilee takka gaasiin dhiyaannee jirra ati mata duree keenya waan taateef mee gaaffii san nuuf deebisuuf maal si fakkaata? Abshir waan feetan gaafadhaa isiniif hin deebisa. Egaa amma duraan dursee gaaffiin si gaafadhu ta'u uummata taaniitiin adda gaa. Waan qabu xiyyaa ani beekamaadha. Ani bakka kanatti fi yookaan akka garee kanaattis ana mata dureeni waan feetan gaafachuudhaaf mirga qabdanii gaafadhaa isiniif hin deebisa. Arraga akkamitti gaa'e inni ka ispoonsara nu ta'e kun hiraataan afxiraan hanga proogiraama keekaa kanatti akkamitti haala kamiini akkanatti ispoonsara nu ta'uu danda'e maaltu garee teenya kana keessa miira isa seenee kana gaa nuuf dhiyeessuu danda'e. Reefu gizeen haasawa gabaabaa godhu irratti meetiin jira. Diraamaa dalaguu keenyaa fi waan shaakala garagaraa qophii garagaraa yaalii waan garagaraa qabaachuu isaanii keenya kana nu harkaniiti namni kuni saahiba kiyya wajjii baranne nama dur wancijee wajjii barachaa turre wajjiin guddanne sababa saniin nu laalee ijoolleen tun jajjabeeffamuudha qabdii jechuudhaan ispoonsara nu godhanii arraan tana furaa aftira hoteela bareedaa bii kaapitaal kanatti waliin nu fidanii isallee ammaa asirra deebi'ee hedduu galatoomii baay'ee galatoomiin jechuu ni barbaada ammallee. Tis gaarra deebinee baay'ee galatoomiin ni jennaan hayyee gaati ammas gaaffii takkaa hafee akkamii maalirraa yaadni kee maal yoo ta'u garee kana walitti qabdee asii hin geesse. Gareen tun ani keessattuu aartii tananiin jaaladha aartii tananiin fedha keessattuu isin barsiisee isin bakka takka ijoolleen Oromootis ijoolleen teenya tunis waa dalaguu ni dandeessi ni dandeenya nama bawaarsuu qabna beekamuu qabna jeetiin itti ka'ee isin walitti qabee diraamaa fi waan garagaraa irratti isin hojjechiisaa jira fedhiin kiyya kaayyoon tiyya tana kaayyoon tiyya guddoon keessattuu isin bakka takka geessisuudha isin bakka olaanaa takka fakkeenya akka warra ijoollee doonkituubitti warra akka diraamaa beetochi TV Itoophiyaa dalaguu kana isaan kana daran ni dalayna ni beeyna jennee itti kaanee jirra jechuudha. Egaa qophiin kee hanga bakka kamitti akkasiif galuu fi hanga ammaa itti jajjabaattee ijoolleellee jajjabeessitee mata duree taatee fi barnoota kana gaa uummata gaa nutis afaan Oromooti labsii kannachuu qabnaa afaan keenyaas babal'achuu qabaa jettee itti kaatee yaadni kee kana nutillee gaa nu barsiistee galatoomi siin jennaa meegaa eessa galchuu fi qophii tana akkana tattaafachistee hamilee gootaaf. Qophii tana hanga gareen na jala jirtu tun akka kaayyoo tiyyaatti hanga namuuttu qofa bahee waan gurguddaa kaayyoo an qabu san bakka gurguddaa beekamtii harkatee afaan keenya guddisuu irratti waatti harkachuu fi maarree kana qofaaf beekamtii itti harkachuu afaan keenya guddisuu aadaa fi seenaa teenya guddisuu waan garagaraa ummataaf ni hojjanna jenneeti kaane hamma gaa ijoolleen tun waan gara barnoota fitatanii barnoota isaanii fitatanii bakka takka gahanii bakka guddoo takka gahanitti ani karoorri ijoolleen kana ijoollee tananiin guddisa jechuudha yaadni kiyya. Hayyee gaamee ijoollee garee ta'e jala jirtuuf dhaamsa akkam qabdaa naaf himi. Akkanuma akka har'aa kana ispoonsariin dhufa namni hojjechuudha malee hojii hojjechuudha malee maaliin harkaddaa har'a maalii waan kaardiin qabu waan fatara waan bishaaniin qabu asii guyyuuchi deemee wal marii fi diraamaan kun marii fi waa meeqa qaba harkuma qullaadha waggaa tokko ga'u jira amma nuti ji'a 5 guutuu walumaan dalagu jira osoo uumaa takkan harkan ammallee ispoonsara maastara san nu godhee amma durallee namni biraa nu godhee manatti illee godhannee ni yaadatta ni jirtaati akkasitti numa dhufti hojiin numa dhufti yuutuuba keenyallee jira 700 ol seenee jira gabiillee kafaltiillee kafaluu danda'a jechuudha fuulduraaf kanaafuu jabaadhaa illaffatina bilaashi dalagu jirraa maal jettanii hamileen cabsinaati jajjabaadhaan jaan ijoollee gareeti jaatiin. Hayyee gaa qophii aartii hanga ammaa daleessisuu jirtu tana keessaa mee guddaa gaa qophiin ati kana aartii kana daleessisanii ati amma namni harkarra guddaa barumsa irraa fudhataa jettee yaaddu mee gaa mata duree kami nuuf himuu ni dandeessa? Mata duree amma dura ka diraamaa dalayne waliin yeroo duraatiif waliin dalayne nama kuma jaawoliitu laalee hedduu beekamaadhe. Akkaataa itti dubara ganda keessaa fuudhanii ijoollee dalaguudhaaf biyya tana seente fuudhanii kara biyya arabaa
itti oofna jaanii maallaqa irraa guuranii ijoollee teenyatan baadiyyaadhaa maallaqa irraa fudhatanii magaaluma tana keessatti jalaa badan diraamaa san hedduu dasnajaa diraamaa saniin yaadallee jechuudha. Hayyee meegaa barnoota gaa akka irraa fudhatan kana abdiin qaba akkuma ati himte kanatti mee takka gizee takka gaa guruppii tana keessatti mee ijoolleen guruppii tanaa jaalala akkam akka waliif qabdu ibsuu ni dandeessaa? Qaceellatti hin danda'a ijoolleen tun akka abbaleeyyaniitti wal kabajanii walitti ashoofan gizee waliin lolan wal danda'anii akka abbaleeyyanii akka saayibaa daranitti waliin jiraachaa jiranii ijoollee tana hedduun dinqisiifadha. Takkaa wal lolanii walitti aaranii waan biraa wal hin jenne hedduu wal jaalatanii wal kabajanii wal danda'anii waliin jiraachaa jiran jecha. Hayyee gaaffii keenya waan nuuf deebisteef asumarra xumurama guddaa galatoomii siin jaa. Baay'ee galatoomii ati sasaantii garee tana keessatti dura taa'aa yookiin alaqaan si baay'ee si galatooffanna hedduu galatoomii jabaadhuu guddadhuu dagaagii siin jennaatis. Hayyee isinillee akkasumatti.